Hayyee mukni isin agaruu jirtan kuni haqa malee waggaa 120 ol sansalataan hidhamee akka ture ni beeytanii. Mee maaliif sansalataan waggaa 120 ol hidhamee ture kan wal ilaallu ta'a. Egaa bara 1899 wayita Biriteen biyya Paakistaan koloneeffachuu irratti argamtu qondaalli waraanaa Biriteen ka biyya Paakistaan sanitti argamu namni James Skewed jedhamu muka yeroo hunda jala taa'u qaba ture. Muka kana yeroo hunda jala ta'a. Guyyaa tokko akkuma maleessa mukicha jala taa'uudhaaf wayita gara muka sanii deemu wanti inni yaadiin tokko isa mudate. Sunis maal ture mukni inni duraan akka michuutti ilaaluun gizee hunda jala taa'u kuni wayita inni gara muka sanii deemu mukninis isa dheessuu eegale. Lakkuma qondaaltichi mukichatti siqaa deemuun mukninis isa dura siqeef booda san booda qondaalli waraanaa kuni loltoota isaa waamuun ajajatti kenne sansalataan mukni kun akka hidhamu murteesse. Ta'us garuu guyyaa itti aanu wayita muka sansalataan hidhamee jiru argu isumaafuu gaafii ta'e maaliif jennaan wayita ajaja san dabarsee mukni sun sansalataan akka hidhamu taasifamu inni dhugaatii dhugaa ture. Dhugaatii dhugaa gara muka sanii deemu ture. Of wallaalee jira jechuun machaa'ee jira, machii keessa jira. San booda mukninis waan isa dheessu jiru itti fakkaate. Egaa yeroo sanirraa hidhamee haga ammaatti mukni kun sansalataan hidhamee biyya Paakistaan keessatti namootaan illee daawwatamaa muka seenaa ta'ee jechuudha. Egaa yeroo tokko addunyaa kanarratti nama osoo hin taane mukninuu balleessaa isaa malee adabamee hidhama. Hundaafuu ulfaadhaa galatoomaa isin jenna odeeffannoo biraatiin walitti dachaana.